Yoo tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Ashama harka fuune amma oduu irraaf qabnu isin dhageessifna. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kuusaa isaa Dubaay keessatti argamurraa qoricha lubbuu baraaru meetiriiktoonii 85 gara Itiyoophiyaatti erguu isaa beeksiseera. Fe'iinsi kun qoricha adda addaa, meeshaalee baqaqsanii hodhuu atattamaa, meeshaawwan dhibee koleeraaf gargaaranii fi kanneen biroo akka ta'an kan ibse gabaasni Maargaaret Bashir gargaarsichi namootaan 100,000 fi 50,000 ta'anii olii akka fayyadu beeksiseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa kuusaa isaa isa Dubaay irraa biyyoottan Naajeeriyaa, Afgaanistaan, Sooriyaa fi Yemeniin akka gargaarsa raabsaa ture ibsa isaa irratti beeksiseera. Haalli gargaarsa namoomaa Tigraay keessa jiru yaaddessaa ta'uu isaa Komishiiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa ibsa sanbata darbe baase keessatti beeksiseera. Ibsa komishiinichaa hordofuudhaan Kennedy Abaatee VOA'dhaaf akka gabaasetti naannoo Tigraay bakkeewwan tokko tokko keessatti tajaajilli ibsaa deebi'eera. Bakkeewwan tokko tokkottis intarneetiin jiraachuu baatus ajaja bulchiinsa naannootiin tajaajilli baankii akka kennamu taasifamaa jira. Tigraay keessatti tajaajilawwan bu'uuraa kan akka ibsaatii fi bilbilaa akka mootummaan federaalaa addaan kute addi bilisummaa saba Tigraay yookaan Hiwaatii fi dhaabbileen gargaarsaa addunyaa tokko tokko himaa jiran. Mootummaan federaalaa gama isaatiin tajaajilawwan bu'uuraa sana kan mancaase akka Hiwaatiin ta'ee ibsee hojjettoonni wanneen mancaan sana suphuudhaaf bobba'an hidhattoota Hiwaatiin akka ajjeefamanii himeera. Naannoo Tigraay keessatti hanqinni midhaan nyaataa fi maallaqaa waan jiruuf namoonni bakka tokko irraa gara bakka tokkootti socho'uu akka hin dandeenye kan ibse Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa qaamoleen dhimmichi ilaallatu gargaarsi siviilota qaqqabuu qabu akka hin gufannee fi akka fooyya'u waamicha gochuun isaa gabaasa Kennedy Abaatee irraa beekameera. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez dheengadda gabaastuu VOA Maargaaret Baashirii wajjiniin haasaa godhaniin rakkoon kaaba Itoophiyaa jiru qawweedhaan fala argachuu akka hin dandeenye gareen lamman amma ammaatti waan hubatan natti hin fakkaatu jechuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse ibseera. Jaarmiyaaleen biyyoolessaa mootummaa jijjiirama haaraa hundeeffamuuf deemu wajjiniin wal simachuu akka qaban itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon ibsaniiru. Obbo Dammaqaan kan kana dubbatan leenjii guyyaa 10 fi dippiloomaatota biyyattii biyya adda addaa irratti bobba'anii jiranuuf kennamu yemmuu banan akka ta'e gabaasaan VOA Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti qabiyyeen leenjii kanaa akka dippiloomaatonni biyyattii yaada jijjiirama haaraa wajjiniin wal fudhatan akka jijjiirama qorqalbii uumuu taasisan ijaarsa haaraa wajjiniin wal barsiisuudha. Sirna baniinsa leenjii kanaa irratti kan dubbatan obbo Dammaqaa Mokonnin hojiin kana booddee dippiloomaatonni hojjechuu qaban akka kanaan duraatti akka ta'uu hin dandeenye hubachiisanii humna biyyattiin qabdu irratti hundaa'uudhaan lakkoofsi embaasota biyyattiin addunyaa irraa qabdu akka hirrachuu danda'u himaniiru. Itti dabaluudhaanis dippiloomaatonni fedhii biyyattiitiif hin taane akka urgufaman obbo Dammaqaan dubbachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Zoonii Gondar Kaabaa aanaa Daabaat keessatti haleellaa hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay raawwataniiru jedhameen namoonni miidhaan irra ga'ee qe'ee isaanii irraa buqqa'an akka gargaarsi namoomaa taasifamuuf gaafachaa jiru. Haleellaa raawwatame kanaan namoonni 200 ol ta'an akka du'an kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaaw hidhattoonni Hiwaati yemmuu guyyaa 5 fi naannoo sana turan namootan nagaa akka ajjeessan qabeenya akka saamanii fi mancaasaa akka turan jiraattotaa fi aangaa'ota waabeffachuudhaan ibseera. Dhimma kana irratti dubbi himaan Hiwaati dhiyeenya kana akka Rooyitersitti himanitti badiinsa sana gareen isaanii raawwachuusaa haalanii qaama bilisa ta'een akka qoratamu gaafachuun isaanii gabaasamuun isaa in yaadatama. Dhibee COVID-19 dandamachuudhaaf kan tattaafachaa jirtu biyyi Naajeeriyaa dhukkuba koleeraa hamaa ta'eef saaxilamuun ishee gabaasameera. Akka gabaasni Saaleem Salamuun qopheessite jedhutti amma ammaatti balaa koleeraa kanaan namoonni 2,300 olii du'aniiru. Gabaasa kana bal'inaan kan qopheessite jaallanneedha. Fulbaana 5 qabee kutaalee Naajeeriyaan qabdu 36 keessaa 25 keessatti magaalaa galma mootummaa biyyattii kataate Abuujaa dabalatee namoonni 70,000 ta'uun isaanii tilmaamame dhukkuba koleeraan qabamu waaltaan to'annoo dhukkuboota ka biyyattii beeksisee jira. Eessee Umukooro akka jettetti obboleessi ishee dhiyeenya kana
koleeraan akka hamaatti dhukkubsataa ture. Dhumarratti wal'aansa fayyaa akka argatu gochuuf hospitaala 3 kan deeman ta'us isa arfaffaatu ciisee akka wal'aanamuuf carraa kenne kunoo torban darbe hospitaalaa ba'ee jira jetti. Please, the government should try their best to at least give us good water and the rest to avoid that kind of sickness, because that sickness is not a good, it's a very terrible sickness, there is a bad experience as well. Maaloo mootummaan yoo xiqqaate bishaan qulqulluu akka argannu yaaluu qaba. Kan biraa immoo dhukkuba akkasii ittisuu, sababiinsaas dhukkuba hamaadha. Akkasumas muuxannoon waa'ee dhukkubichaa akkaan hamaadha jetteetti. Bara keessa jirru 2021 keessa haga ammaatti namoota 2323 haala dhukkuba koleeraa waliin wal qabateen du'e. Aangawoonnis lakkoofsi namootaa kan waliigalaa kana caala jedhanii yaaddoo qabu. Sababiinsaas hawaasni dhukkuba kanaan miidhaman hedduun lafa dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessa jiraatu. Ijoollee umrii waggaa 5 hanga 14 gidduu ta'etummoo caalaatti dhukkuba kanaan miidhame. Naayijeeriyaan weerara dhukkuba COVID-19 isa vaayirasii bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun marsaa sadaffaaf rakkataa jirti. Aangawoonni Naayijeeriyaa duula tallaalii kennuu dabaluuf yaalaa kan jiran ta'us uummanni biyyattii dhibba keessaa harka tokko gaditu tallaalii marsaa duraa qofa fudhate. Aangawoonni mootummaa Kaameruun hokkorrii jiraattonni biyyattii poolisii irratti raawwachaa jiran akka isaan yaaddesse himan. Akka viidiyoon Kaameruun keessaa waraabame miidiyaalee hawaasaa irratti daddarbaa jiru mul'isetti lammiileen biyyattii hammeenyaa fi malaammaltummaa poolisii biyyattii mormuudhaan poolisootaaf hin ajajamnu jechuudhaan alatti poolisoota irrattis tarkaanfii fudhachaa jiru. Pool Atangaa Niinjii ministeerri bulchiinsa daangaa biyyattii akka jedhanitti dhiyeenya kana yoo xinnaate viidiyoon adda addaa 15 yommuu jiraattonni ajaja poolisii didanuu fi poolisii reeban agarsiisu torban lamman darbee fi miidiyaalee hawaasaa irratti mul'achaa ture. Konkolaachiisaan tokko poolisiin dhaabee yommuu sokattaa'uudhaaf jedhu poolisicha rukutee yommuu inni miliqu namoonni dhaabbatanii ilaalaa turan harka rukutanii namicha jajaa turan. Namni tokko immoo poolisii tokko gateettiitti ol baatee yommuu konkolaataa fe'isaa irratti darbatu viidiyoolee faffaca'an irraa mul'achaa ture. Lammiileen biyyattii hammeenyaa fi malaammaltummaa poolisoota biyyattii haaloo bahuudhaaf akka tarkaanfii akkanaa fudhachaa jiran gabaasni Mookii Ediwiin ibseera. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Gareen beektota talaallii addunyaa yaada talaallii COVID-19 isa dabalataa yookiin isa marsaa sadaffaadhaaf kennamuu qabu jedhame mormaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan biroo adda addaa yommuu talaallii marsaa sadaffaa kennuudhaaf murteessaa jiran kanatti qorannoon beektotaa barruuree meedikaal joornaal irratti ba'e immoo talaalliin marsaa lammaffaa fi amma ammaatti kenname akka namoonni vaayirasii COVID-19 dandamatan gochuudhaaf waan danda'uuf al sadii fudhachuun barbaachisaa miti jedhaniiru. Yaanni talaallii al sadii kennanii humna dhukkubicha dandamachuu jabeessu kan madde qorannoo Israa'el keessatti taasifamerraa akka ta'e hin beekama. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu asumatti raawwata. Qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura. Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti koomishinaritti olaantuun dhimmootii mirga namaa Miishel Baachelet naannoo Tigraay keessatti hammaataa kan adeeme walitti bu'iinsi gara jabinaan guute gara gaanfa Afrikaatti babal'achuu akka danda'u akeekkachiisan. Waajjirri mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf Komishinni mirga namaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhame ilaalchisuun bayii qorannaa waloon geggeessan gumii mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessaniiru. Gabaasaalee Saashlaayin jaallannee dhiyeessa. Baachelet baatii waxabajjii darbe ibsa sadhumaa ega kennanii as lolli Tigraay keessatti fufee ollaa ta'an bulchiisa naannoo Afaariif kan Amaaraa keessatti babal'ate. Aangawoonni waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Baachelet akka jedhanitti hedduminaan nama hidhuu, ajjeechaa, saamiinsa tooftaan gaggeeffamu akkasumas humnaan gudeeddiin uummata lakkoofsaan miliyoona 2tti dhiyaatu kutaa sana keessaa godaansisee haala sodaachisaa uumee jira jedhan. Siviilonni rakkachuun kan babal'ate yoo ta'u badii ta'eef itti gaafatamummaa yookaan adabamuun hin jiru jedhan. Qorattoonni dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuusaaf himannaa dhiyaate hedduu galmeessanii jiru ka jedhan Baachelet seeraan ala nama ajjeesuu, dararuu fi eessa buutee namaa dhabamsiisuu kanneen jedhan keessatti argamu jedhaniiru. Hokkarri humnaan gudeeddii fi saalarratti hundaa'e
kan ala bultoonni gareen gaggeessan dabalate gocha gara jabinaa gosa irratti qiyyaafate jedhamuun galmaa'ee jira jedhaniiru. From my last update to the Council to date, allegations of human rights violations have continued to implicate government forces and its allies. Erga yeroo dhumaa kaawunsilii kanaaf odeeffannoo jiru qoodee kaasee hanga ammaatti dhiittaan mirga namoomaa kan mootummaa fi waltaatota isaan gaggeeffamu itti fufeera himannaa jedhu jira. Gabaasaalee suukanneessoon nu dhaqqabaa jiran akka jedhanitti laga Tigraay dhiyaa fi Sudaan gidduu yaa'u keessaa namoonni qurxummii qabatan reeffa namoota kurna hedduu baatii adoolessa darbe keessa arganiiru. Hangi tokko madaara saasaa kan qaban akkasumas harki isaanii kan hidhame himannaan jedhu ka jiru yoo ta'u kunis ajjeefamuu isaanii dura hidhaa keessatti dararamuu isaanii agarsiisa akka jedhutu jira jedhan. Dhuma baatii waxabajjii darbe mootummaan Itoophiyaa qobaasaa Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsa kan labsee ture yoo ta'u kunis Tigraay irratti duula waraanaa eega jalqabee baatii 8 booda ture. Yeroo sanatti ribxe loltoonni Tigraay magaalaa Maqalee deebisanii eega qabatanii yeroo gabaabaa keessatti ture. Baashaleet akka dubbatanitti humnootiin Tigraay eega Tigraay hanga tokko to'atanii gara bulchiisa naannoo ollaa jiranitti babal'ifatanii booda dararaa mirga dhala namaa hedduu geessisan himata jedhu jira. During the period under review, the Tigrayan forces have allegedly been responsible for attacks on civilians, including indiscriminate killings. Yeroo qorannaan kun gaggeeffamaa ture keessatti humnootiin Tigraay addatuun baasin ajjeechaa raawwatame dabalatee haleellaa siviilotarra ga'eef itti gaafatamoodha himata jedhu jira. Kun immoo uummanni 76,500tti dhiyaatu bulchiisa naannoo Afaar keessaa akkasumas uummanni 200,000tti tilmaamaman bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa manaaf qe'oo ofiirraa akka godaanan taasisee jira. Naannolee kana keessatti walitti bu'iinsa dhiyeenya kana gaggeeffameen namoota 200 caalan ajjeefamuun ka gabaafame yoo ta'u ijoollee dabalatee namoonni 88 madaa'uunis gabaafameera jedhan. Dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan jiraachuun akkasumas deemsi araaraa guutuu biyyaa qofaatu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata ka jedhan Baacheleet nagaa waarinsa qabu argamsiisas jedhaniiru. Aangoon Komishina Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa Daani'el Baqqalee akka jedhanitti kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan hunduu siviilota irratti hokkara gaggeessanii jiru. Kunis humnaan gudeeddii fi ijoollee loltummaatti bobbaasuu dabalata. Garuu haalli Tigraay keessaa walxaxaa ta'uu hubachiisan. Komishinni kun odeeffannoo fi ragaa walitti qabee xiinxalaa akka jiru kan ibsan obbo Daani'el Baqqalee ba'iin qorannaa isaanii fi xumura isaa ammatti ibsuuf qophii akka hin taane dubbatan. Komishinichi maal akka argatee fi xumura isaa yaada dhiyeessu waliin gabaasaa qorannoo walii wajjin ta'uun gaggeessan sadhumaa keessatti sadaasa tokko fuullee keenyaa kan maxxanfamuuf jiru ta'uu obbo Daani'el Baqqalee hubachiisanii jiru. Obbo Daani'el itti fufuudhaanis miseensonni mana maree fi hawaasni addunyaa gidiraa fi rakkoo lammiiwwan Itoophiyaa qaban dhaabsisuu ka danda'an uummata Itoophiyaan akka ta'e har'a sirriitti hubachuu qabu. Qajeelfamoonni kun abbaa biyyummaa biyyaa kan murteessu ta'us mirga namni kamiyyuu jiraachuuf qabudha. Yeroo duula waraanaa kanatti akka uummataa fi biyyaatti rakkoof gidiraan keessa dabarre galii siyaasaa fi qajeelfamni sirriin kamiyyuu bakka isa bu'uu hin danda'u. Dhaabbatoota seeraa kan addunyaa jiran hanqina qabaatan iyyuu madaalii kamiin iyyuu ta'u dhiittaa mirga namoomaa xiqqaa ta'us wal waraansa keessaa ba'uuf meeshaa ta'uusaa hubachuuf naamusa gaarii gaafata. Kanaaf jecha kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban hundiif addunyaan naamusa gaarii akka qabaatu hubachiifnaa jedhan. Gama kaaniin abbaa alangaa muummichi Geediyoon Ximootiyoos akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti qabiinsa mirga dhala namaa akka fooyya'u gochuuf kanneen dhimma kana keessaa qooda qaban waliin bifa ijaaraa ta'uu danda'uun hojjechuutti fufna. Gama kanaan mala shororkeessonni gargaaraman ijoollee loltummaaf qopheessuu fi namoota nagaa jumlaan ajjeesuu akkasumas Hiwaat bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti saamiinsa bifa gurmaa'een gaggeesse gocha barbadeessuu akkaan hamaa gaggeesse hawaasni addunyaa fi tokkummaa mootummootaa akka balaaleffatu gaafannaa jedhan. Haala gaddisiisaa akkasiif Hiwaat yakkamaa malee miidhamaa akka hin taane addunyaan dhugaa jiru baruufis yeroonsaa ammaa jedhanii jiran.
Ministiriin imala United States Anthony Blinken mana maree bakka bu'ootaa duratti wixata darbe dhiyaachuudhaan yeroo jalqabaaf United States Afghanistan keessaa waraana ishee baasuuf ejjennoo isheen fudhatte sirrii ta'uu falman. Waggoota 20 waan ta'uuf waraanni United States Afghanistan keessa erga turanii booda torban lama dura balaliin inni xumuraa Kaabuliin gadhiisee ba'e. Seeratumtoonni United States aangawoonni bulchiinsa Biden bulchiinsa Taliban hatattamaan aangoo qabachuusaa tilmaamuu dhabuusaaf hagayya 31 guyyaa waraanni United States gamasii bahuu qabutti cichuusaa gaaffii keessa galchanii jiran. Ministirii dhimma alaa United States Anthony Blinken. There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces or the Afghan government any more resilient. Yeroo dheeraaf gamas turuun humnooti nagaa eegumsaa yookaan mootummaa Afghanistan daran dura dhaabbachuuf yookaan ofiisaa akka danda'u gochuusaaf ragaan tokko iyyuu hin jiru. Yoo waggoonni 20 deeggarsi doolaara biliyoona 100 fi meeshaa waraanaaf akkasumas leenjiin kenname ga'aa yoo ta'in waggaan 5 yookaan 10 itti dabalaa maaliif barbaachisa jedhan. Bulchiinsichi seenaa United States keessatti xayyaaraan namoota gamasii baasuudhaan du'aaf qeerraa gudaanuu guddicha hambisuu danda'eera. United Statesif michoonni isaa erga hagayya 15 Kaabul harka Talibaanitti kuftee qabee irra hedduu lammiiwwan Afghanistan ta'an ummata 124 gamasii baasanii jiran. Ripablikaanonni akka jedhanitti White House sadarkaa biyyoolessaatti ilaalcha United States bade ittisuun danda'a ture jedhu. Republicantichi mana maree Steve Chabot akkas jedhu. We went into Afghanistan in the first place because the Taliban had harbored Al-Qaeda, correct? Kan nuti jalqaba Afghanistan seennee fi Taliban Al-Qaeda waan qabatee fi sirrii miti fulbaana 11 haleellaa nurratti raawwatan amma waggoota 20 booda Taliban gamas dhuunfate kanaaf meeshaalee waraanaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu gamasii qabna irra deebi'ee shororkeessotaaf dahata ta'e kun balaa guddaa attamiin ta'uu dhaba jedhan. Blinken seeratumtootaaf ennaa ibsan tattaaffiin United States kan Afghanistan keessaa balaa Al-Qaeda irraa dhufuu malu ittisuusaa yoo hubannes United States fuula duratti giddu seeninsa biyya alaa qabaachuuf dhiisuu ishee ilaalchisee barumsa guddaatirraa argame jedhan. While we are very effective at dealing with terrorist threats to our country and eliminating them, which we did very Afghanistan keessatti jalqabarra kan nuti goone balaa shororkeessummaa biyya keenyaaf yaaddoo ta'e dura dhaabbachuu ilaalchisee hedduutti milkoofnus humna waraanaa gargaaramuudhaan hawaasicha haaressuuf yaaluu inni jedhu garuu humna keenya gararraadha. Kanaaf gara fuula duraatti dhaabolee akkasii waliin walitti dhufuu hin barbaannaa isa jedhu itti yaaduun barbaachisaadha jedhan. Seeratumtoonni Dimokiraatota hangi tokko haala itti White House Afghanistan dhiisanii bahuutti qabe innaa qeeqan Biden waliigalteen pirezidaantichi duraanii Donald Trump irra ga'an haala cimaa keessa isaan buuse jedhu. Bakka bu'aan mana maree Dimokiraatichi Grigory Meeks akkas jedhu. Let me remind everyone that Trump's deal forced the Afghan government to release 5,000 prisoners and offered waliigaltee Trump ragaan mootummaan Afghanistan hidhamtoota 5,000 gadhiisee Talibaaniif beekamtii sadarkaa addunyaa akka kennu dirqisiisuusaa nama mara yaadachiisuun fedha. Waliigalteen sun Talibaaniin shororkeessotatti kan adda baasuun turre mootummaa Afghanistaniin haleeluu akka dhaabu kan gaafatu turre. Waliigalteen sun sirna siyaasa biyyattii jijjiire jedhan. United States Talibaaniin akka mootummaa Afghanistanitti beekannaan kennineef Blinken wixata darbe akka jedhanitti lammiiwwan Ameerikaa 100 ta'an Afghanistan keessaa bahuuf eegaa jiru. Ministiriin dhimma alaa United States lammiiwwan Afghanistaniif iyyata viizaa kuunu galtummaa kan addaa akka argataniif adeemsa jiru saffisaa jira jedhan. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looret Tsaggaayee Gabramadiin keessatti yeroo ammaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 7 hanga 14 ga'e kanneen 100 ol ta'an oguma fakkii kaasuu barataa jiran. Kan Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu giddugala qorannoof qo'annoo aadaa kana keessatti ijoollee baratan keessaa kanneen VOA'tti dubbatan hangi tokko hawwiin isaanii oguma toora fakkii kaasuutiin Oromiyaaf guutummaa biyya isaanii addunyaatti beeksisuu akka ta'e ibsan. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa bakka barnootichi geggeessamutti argamuudhaan barattoota barsiisaaf itti gaafatama giddugalichaa dubbisuun gabaasa qindeessee qaba kunoo.
Ijoolleen giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qawweessaa Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu keessatti ogummaa fakkii kaasuu baratan tokko tokko gara fuulduraatti ogummaa fakkiin bakka guddaa ga'uu barbaaduu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Duraan dursee maqaan koo Seenaa Abbaayinee jedhama. Mana barumsaa Adventistiittan baradhe. As dhufeen baay'ee ogummaa hedduun argadhe. Duraan kan hin qabu irratti baay'ee fooyyeessee hojjechuufan yaalaa jira. Fakkootiin kakaase kinoo akkuma asitti argitanidha. Kan biraas kan inni as keessatti kaases jijjiiru. Ogummaa kana guddisuuf baay'ee natti tola. Maqaan koo Seenaa Caaluu jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Future Generation baradha. Kutaan koo immoo kutaa 6ffaadha. Hawwiin koo asitti baradhee beekumsa koo biyya kootti beeksisuun barbaada. Kan hin baradhe immoo biyya koo bohaarsuuf kana caalee barachuu nan barbaada. Maqaan koo Kennaa Jambareen jedhama. Mana barumsaa irraa dhufe Amboo sadarkaa 2ffaadha. Kutaan koo kutaa 10dha. Biyya koo Oromiyaas, Itoophiyaas, Amboos waamsisuun barbaada akka addunyaa birootti. Giddugala kana keessatti waan barataa jiran irrattillee itti dabaluun dubbatanii jiru. Ijoollee kanneen keessaa hagi tokko. Fakkii kana kaasutti baay'ee natti tola. Fakkiin kakkaases jirus fakkoota googilii irraa yookiin intanaarra bubbuusen kan hin kakkaasedha. Kana caalatti fooyyeessee bakka lammaa guyyaa bu'ee fakkii kana sirriitti itti cimsuun barbaada. Mana barumsaa kana ergan galee beekumsoota hedduu fudhadheera. Ergan as dhufeeti beekumsa ani bare isa duraarraa caala dabaluusaa sirriittan beeka. Erga as dhufee booda jijjiirama gaarii argadheera. Barsiisaan ogummaa fakkii Ashannaafi Dajanee fedhii ijoolleen kunneen barnoota fakkiif qabanii fi dandeettii isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu. Barsiisaa fakkiidha. Ijoollee kanan barsiisaa. Barnoota duraan barsiisaan ture kana barnoota isaan fayyadu yookaan immoo barnoota qubeessaadhaan barachaa jiran kana agartaniittu. Sana irratti waan baay'ee fayyadaa fi isaan keessaa immoo teeknika akkamitti dukkanaa fi akkamitti bifa akkamitti akka argatan yookaan immoo gaaddidduu akkamitti uumamuu akka danda'u itti agarsiisan ture. Barnoota kanarraa waan baay'ee argachuu danda'u. Fuulduraaf giddugalli kun ijoolleedhaaf bu'aa baay'ee argamsiisaa jedhee yaada. Maaliif ijoolleen kun ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii kana barachaa jiru. Kanaafuu kanarratti dabalataan otoo barachaa deeman galma guddaa irra ga'uu ni danda'ama jedhee yaada. Maaliif barnoonni kun akka yuunivarsiitiitti gaafa kutaa 2ffaa fixanii gara aarti iskuuliitti galuu danda'u. Kanaafuu kanarraa jalqabanii otoo baratanii isaaniifis bu'aa baay'ee buusa. Biyyattiifis waan guddaadha jedhee yaada. Abdii baay'ee horachaa jirra. Maaliif ijoolleen kun mana keessatti baay'ee shaakalu. Ani kan itti agarsiisu waan xiqqaadha. Isaan garuu manatti waan baay'ee shaakalaniitu natti agarsiisu. Akkuma agartu waan baay'ee hojjetu. Kanaafuu ijoollettiin kun amma asirra dhaabbatanii boodaaf abjuu guddaa irraa jiru jedhee yaabdadha. Maaliif baay'ee shaakalu, baay'ee hojjetu. Qindeessaan garee giddugalichaa obbo Tafarraa Itichaa kaayyoo ijoolleen kunneen ogummaa fakkii barataa jiraniif ibsanii jiru. Kaayyoon dhaabbatee fi dhaabbanni kun Looreet Tsaggaayee Gabramadiin addunyaa irratti akkuma beekamu waan nu kaa'ee darbe dhaloonni kun immoo irraa baratee isaa ol akka bahu waggaa hedduudhaaf haguugamee beekumsi isaa kan ukkaamamee ture isa kana gadi baafnee dargaggoota kana isaa ol baasuudhaaf kan xaaraa jirru. Kennaa garaagaraa as keessa jira. Akkuma argitan kana suura asitti kaasan suurri mataa isaatiin hin dubbata. Namni suura kaasu hasoosama hin barreessa, tiyaatira hin barreessa, walaloo hin barreessa. Yaanni isaa sammuun isaa akka addunyaatti bal'aadha akka kootti. Kanaaf dargaggoota kana ija kanaatiin ilaalla. Kennaa addaa arginee jirra jechuudha. Kanaaf baay'ee itti gammannee jirra. Jijjiirama guddaa arginee jirra. Itti gaafatamaan giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qawweessaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun ijoollee 606 ogummaa fakkiin barsiisaa jiraachuu dubbatanii akka ijoolleen kunneen dandeettii isaanii gabbifataniif waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru. Egaa daa'imman umriin isaanii waggaa 13 yookiin ganna 13 gadi ta'an marsaa sadaffaadhaaf naannoo 106 ta'an leenjisaa jirra. Kanaan dura marsaa lamaan si'a tokko 22 si'a tokko 38 barsiisne eebbisiisneerra. Amma ammoo namoota leenjisanis waan arganneef lakkoofsa daa'imman kana ol guddisnee naannoo 106 ta'an fakkii bobbocaan leenjisaa jirra jechuudha. Egaa kana keessatti leenjii kun leenjii
turtii ji'a sadiiti kan inni qabu. Kanaan duras ji'a sadiitti kan leenjisaa turre turtii ji'a sadiitti kan inni qabu. So daa'imman fedhii addaa qaban keessattuu fakkiif bobboca irratti fedhii qabaatanii callisanii mana keessa taa'an yoo as dhufan dandeettiif fedhii qaban kana saayinsiidhaan odeeggaran kana jechuun fakkii qofa miti kan nuti barsiisnu yeroo ammaa kana wantoonni hundi teekinooloojii faana walitti hidheensa waan qabaniif 3D paintingis asumaan daa'imman kana keessaati dizaayinar arkitektii kan ta'uu danda'an ba'uu danda'u waan ta'eef asumaatis 3D paintingis kompiitara faana walitti wal simsiisnee ammaaf 3D paintingii harkaan irsaasiidhaan kan isaan hojjechaa jiranii soo gusaan kana sirriitti of danda'anii xumuran gara kompiitaraatti immoo ce'anii akka isaan dandeettii isaanii fi iskiilii isaanii guddisan gochaa jirra. Profeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun ijoollee kanneen barsiisuun Yuunivarsiitiin Amboo gumaacha bahataa jira jedhan. Wantoota hundayyuu kan host godhee jiru yuunivarsiitiidha. Baasii hunda wantoota isaan itti fayyadaman hundayyuu ammaaf qaamni nu deeggare hin jiru kana irratti isa yuunivarsiitii baasii hunda baasee barsiisaa jira jechuudha. Egaa wanti guddaa kaayyoo giddugalli keenya dhaabbateef keessaa inni tokko namoota artistii bebbeekamoo biyya kanaaf gumaacha olaanaa kaffalan fakkiidhaan isaa ta'u muuziqaadhaan isaa ta'u ogbarruudhaan isaa ta'u horachuudha giddugalli keenya maaliif aartiin baqaana aadaa keessaa isa tokkodha waan ta'eef giddugalli keenya giddugala qonnoo aadaatidha. So aartii malee aadaa irratti hojjechuun ulfaataadha waan ta'eef so maal gochaa jirra ijoolleen kun tokkoffaa fedhii isaanii akka adda baasan taasisna. As dhufanii fakkii hoyyuu ni danda'a jedhanii manatti yaadanii yogguu as dhufanii leenjii kana fudhatan of baranii qormaataan kan nuti seensisnu kennaan koo kana miti jedhaniitu gara kenna isaaniitti akkaataatti isaanitti deeman jira. Muuziqaas leenjii laannaa piyaanoos so fedhii isaaniillee iddootti adda baafatan jechuudha. So yogguu eebbisiisnu nuti kan eebbisiisnu ijoollee akka kiraateeriyaatti nuti keenye warra isa guutanidha. Malee amma naannoo dhibbaa olee kan nuti leenjisaa jirru hunda isaanii eebbisiisne jechuun miti. Warra kiraateeriyaa barbaadame guutan eebbisiisne yogguu eebbisiisnu callisnee eebbisiisnu waan isaan hojjetan mataasaa egzibishiniin dhiyeessu iyyuu. Egzibishinii kan 3D paintingis kan qalamaas jechuudha. So lachuu hin dhiyeessu isa maatii isaanii waamanii hiriyootuma isaanii mana barumsaa garaagaraa irraati waamanii akka isaan daawwachiisan taasisna. Kanas muuxannoon keenya kanaan dura kanuma agarsiisa waan ta'eef so muuxannoo kana qabna. So egzibishinii qopheessine achumaan ijoollee kana eebbisiisna jechuudha. Wanti guddaa tokkoffaa edda sufanillee writing style isaan wanta isaan barreessanii akkaataa isaan itti qubeessanii akkaataa isaan itti peennaa qabatan illee fooyya'insa guddaa agarsiisna. Maatiin isaanis kana dhugaa nu ba'aa jiru waan ta'eef iskilii garaagaraa keessattuu wanta waraqataa fi peennaa gidduu jiru asitti yoo xumuranii ba'an boroftaan asiitii ba'anii sadarkaa lammaffaa yuunivarsiitii gugalan haala salphaa ta'een kennaa isaanii rakkatiin adda baafachuu danda'u. Kanaafis egaa giddugalli keenya waan isaa danda'amu yuunivarsiitiin keenya waan isaa danda'u gochaa jira jechuudha. Qaamoleen hojii kana deeggaruudhaaf fedhii qabaatan yoo jiraatanis akka isaan bira dhaabbataniif akkasuma waamicha dabarsanii jiru. Ogummaawwan aartii garaagaraan ijoolleef dargaggootni mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti barataa jiran kanneen biroollee jiraachuu giddugala kanarraa beekuun danda'amee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti